Halkan sana wanta ta'e hin beeku. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti. Barnoota kiyyallee kutaa 1 hanga 12tti maatii kiyya haadhaaf abbaa koo biratti baradhe. Ani barnootaan barattuu cimtuu ta'us haa ta'uutii garuu qabxiin qormaata kutaa 12ffaa anaaf hin milkoofne. Kanaaf ammas maatii kiyyaaf ba'aa ta'een maallaqa natti baasanii kolleejjii dhuunfaa barachuun eegale. Kolleejjii dhuunfaa barnoota fayyaa yookiin heelzii ofiisarii jedhamuun waggaa 3 baradhee xumureen hojiillee argadhe. Haatii fi abbaan koo ana malee ijoollee gara biraan qabanii durba tokko ana qofaa godhatanii. Abbaan kiyya barsiisaa yeroo ta'u haati kiyya ammoo wantoota garaa garaa nyaata shayee gurguruudhaan wal gargaaruun abbaa koo waliin jiraatu. Abbaan kiyya haadha kiyya otoon fuudhiin dura si'a 3 si'a 4 haadha manaa fuudhee ture. Haa ta'uutii garuu daa'ima godhachuuf waan didaniif rakkoon ana bira miti isin bira jechuun haadha manoota isaa ofirraa baase. Dhumarratti waggaa tokko keessatti kan milkaa'e haadha koo irratti waan ta'eef haga dhumaattis haadha koo waliin hafe. Dur barsiisaa ta'uun kabajamaa mindaa argachuun immoo ulfina kan namaaf kennudha mitire. Barsiisaatti heerumanii jiraachuun carraa gaarii waan tureef haadha koo haga har'aatti bareedinni fuula ishee hin sochoone ana caalaa kan bareeddu abbaa kootti heerumtee waliin jiraachuun carraa jireenya ishee ta'e. Haa ta'uutii garuu isheen kan heerumte abbaa kooti kan jalqabaa sanuu umrii ijoollummaan sanuu immoo darbee kabaja ishee waliini. Tokkitti mucaa kan qabu abbaan koo anaan mitire maarree baay'ee na jaallata baay'ee na kunuunsa. Abbaan koo anaaf baay'ee naaf ta'a. Haati koollee akkanuma. Ofii abbaan koo waggaa 5 waggaa 10f uffata isaatu hin jijjiirin anaaf garuu baatiidhaan ayyaanni yeroo ga'een si malee maaliin qaba yaa mucaa koo naan jechuun wanta ani barbaade otoo san gaafatiin abbaan koo naaf fidee dhufa. Faashina magaala keessatti argamu ijoollee dubaraarraa argee jennaan abbaan koo otoo mucaan kiyya uffata kana yookiin immoo kophee kana godhattee akkamirraa bareedaa jechuun ijoollummaa kootii kaasee hordofee naaf bitaam. Uffata kophee ammayyaa godhachuun uffachuun hin guddadhe. Anis abbaa kiyyaan baay'een jaalladhaani. Haati koos baay'ee isa jaallati. Haati kiyya abbaa kiyyaan yeroo jejju baguman nama barateettiin heerume jettiini. Sababiin isaa immoo ati haadha manaadha gaheen kee gahee dubartiiti jedhee abbaan koo haadha kootti hojii mana keessaa gadi hin dhiisuufi barsiisaadha nama kabajamaadha. Haa ta'uutii garuu abbaan koo haadha koof bishaan lagaa fida biddeena ni tolchaa fi daabboo kan gurgurtu ni qopheessaa fi bakka isheen shayee gurgurtutti shayee manatti danfisee geessee kennaa fi diida jirti yoo ta'e laaqana hojjetee haadha koo nyaachisaa. Gochaa kanaan garuu abbaan koo hiriyoota isaa biratti hin jaallatamu. Ati haadha manaa keedhaan tokko naaf deesseetti jettee gadi jettee sagaduu fi barbaaddaa wanta dhiirri hin hojjenne hojjetteeti waliin jiraataa jedhanii gadi saqabuuf yaalu. Haa ta'uutii garuu abbaan kiyya deebiin inni kennuu fi gammachuu haadha manaa koof kana godheen argachuu ni dandeessi taanaan kanaa oliyyuu hojjedheen fuula isheerraa kolfa yookiin immoo gammachuu maaf hin argadhu jedhee deebisaafi. Amala isaa kanatti haati koo nama baratetti malee hin heerumiinaa jettee namni barate hundi akka abbaa manaa isheetti fakkaatee anaanis namoota naannoollee hiriyoota koollee ni gorsiti. Dhiira jechuun dhiira barate barnoota isaatiin bakka guddaa kan gahedha jettee yaaddi. Sababiin isaa immoo isheen maatii baadiyyaa obbolaa ishee keessa isheenis barnootaan hanga kanaa kan deeman waan hin turreef barachuun waanuma addaa ta'ee haga har'aatti isheetti mul'ata. Kanaan anaan lamaan isaaniiyyuu na qananiisanii na guddisanii. Kana qofaa miti abbaan kiyya hawaasa naannoo birattillee nama guddaa nama baay'ee jaallatamu dubbachuuf arraba isaa baay'een ariifanne namni erga dubbatee ka'ee dubbii fixuuf yookiin immoo
goolabuuf makmaaksa keessa buusee akka abaluun jedhetti miti akka abaluutti malee jedhee sababa dhiyeessuun yaada isaa kennee dubbii nama fixudha. Abaluun dubbannaan dubbiin keessan deebi'amu jedhee hawaasni naannollee ni beekaanii. Kanaan bakka dubbiin jabaatetti abbaan koo kadhatamee qabamee deemamaam. Isa malee yoo deeman dubbiin akka milkoofnee fi hawaasni hedduun naannoo keenyaa sirriitti ni beekaam. Erga haati koo anaan deessee booddee kabajni inni dubartiidhaaf qabullee addadha. Rakkatee daa'ima anaan waan argateef tokkoffaa dubartii naaf deesse jedhee haadha koodhaan baay'ee jaallata, baay'ee kabaja. Lammaffaa immoo dubartiin dhalatte gara abbaa deemti mitiiree heddumminaan. Kanaanillee kana kan naaf kenne si'idha jechuun haadha kiyyaan baay'ee galateeffataanii. Haalli ittiin mana keessa waliin jiraatan dhuguma bara 80moota 90moota keessa gaa'elli akkanaa ni jiraayii jedhamee yaadamuun kan itti ulfaatudha. Maarree ani bara 1989 haadhaaf abbaa koorraa dhaladheen na guddifatanii. Abbaan kiyya barsiisaadha mitiiree ani mana barnootaa lamatiin baradha jechuu nan danda'a. Tokko mana barumsaatti, lammaffaa immoo manatti. Kanarra mana barumsaatti baradhee dhufe durseen manatti baradheera. Barnoonni mana barumsaatti deemee baradhu anaaf haaraa miti. Si'a sadaffaa ofii koo yeroon keessan deebi'u immoo waan hundumaa qalbii sammuutti qabadheen mana barnootaa deema. Qorumsi jiraates jiraachuu baates hangan kutaa 12ffaa xumurutti ani guyyaa tokkoyyuu yaadda'een sodaadheen hin beeku. Kanaanillee mana barumsaa keenyarraa tokkoffaa, lammaffaa, sadaffaa bahuudhaan beekama. Yoo xiqqaate waggaa 10 oliifis walitti fufinsaan dareerraa tokkoffaadhaan baheera. Kanaan kutaa 12ffaallee kanan eegaa hawwaa ture. Barnoota dooktireetii yookiin immoo meedisinii yuunivarsiitii seenee baradheen biyya kiyya ofii fi maatii kiyya nan tajaajila abjuu jedhu nan qaban ture. Haa ta'uutii garuu waan hundumaa karaa nuti feeneen otoo hin taane karaa nuuf ta'u karaa inni fedheen kan nu qajeelchu rabbidha mitiiree. Waggoota 12f barnootaan sadarkaa keessa ture ba'us haa ta'uutii garuu barataa 500 ol mana barumsaa keessaa qoramani keessaa barattoonni 30 yeroo kufan barattoota 30 kufanii keessaa tokko immoo ana ta'e. Akka har'aa otoo ta'ee deemeen qabxii koo ilaalladheen irra deebisamee qormaanni kiyya akkanaaf sororamuun taasisa. Haa ta'uutii garuu odeeffannoo isaa namni qabu waan hin jirreef barattoota hundumaa gadi qabxii bara sanaan fide. Baay'ees mooraaliin koo tuqame. Kutaa 10ffaa dubartii ta'een 3.8 mana barumsaa keenyarraan fide. Kutaa 12ffaa immoo qabxii guddaadhaan otoo na eeganii haa ta'uutii garuu naaf milkaa'uu dide. Gaddi kun ana qofaa kan qabe otoo hin taane abbaan koo, haati koo, firoottan koo qabxii guddaa ni fiddi jedhanii na eeganii turan baay'ee gaddanii. Ciruma anis qabxii akkanaan eegne. Yoon qabxii gaarii fiduu baadhullee haa ta'uutii garuu akkuma barataa tokko qabxii giddu galeessaa fiduun waan narra jiru ture. Qormaanni ani qoramillee anaaf gaarii ture. Ofiirrallee darbeen hiriyoonni koo gargaaraan ture. Hiriyoonni koo ani gargaareenii qabxii gaarii fidanii yeroo darban ani garuu mogoleen na cabee qabxii gadi bu'aa fideen qaana'een namattirree gadi bu'uun haganatti ulfaatutti barsiisonni kiyya dhiisii bara dhufu qoramtee hawwii abdii abjuu qabduun ni geessa jedhanii hanga na jajjabeessaniitiin gaheeraam. Waan hundarra immoo kan koo qofayyuu miti abbaa kiyyaam. Sababa kootti saabjektii barnoota isaanii laallanne dubbisaa bulee yeroon qayyabadhu na hubachiisaam. Bakka anaaf hin galle yoo jiraate ofii yerootti kennee dubbisee yookiin mana barumsaatti yookiin immoo manatti na qayyabachiisaam. Haadha kiyyaan ol abbaan koo anaaf yeroo kennaam. Haati kiyya haga dhukkubsattee dadhabdutti magaala keessaa bakka gabaa qabu jette kireeffattee shayii fi daaboo, ciree, laaqanaa fi kanneen kana fakkaatan hojjechuun abbaa koo gargaaruun maatii keenya jajjabeessiti turte. Isheen immoo dhamaatuudha. Dadhabe jettee gadi taa'uun barbaaddu. Anaan lamaan isaaniiyyuu barnoota koo qofatti malee hojii mana keessaa bishaan harkaa buusuun alatti waan tokko akkan hojjedhu gonkumaan barbaadanii. Hangan kutaa
kudha lama fixuti haadha kootu uffata koo naaf miicaam. Yoo isheen tarii dadhabdee yookiin immoo dhukkubsatee torban darbiteetti ta'e abbaa kootu eenyuyyuu otoo san gaafatiin itti darbee miicee wiixatni yeroo ga'u uffata miicamaa uffadheen gara mana barnootaan deemaam. Ijoolleen mana barnootaa kiyyas ijoollee barsiisaa waan taateef barnootatti cimtee nu illee abbaan keenyi barsiisaa otoo ta'ee akkanatti cimna jedhanii kan natti inaafan ni jiru. Dhugaadha ciminni koo kan kiyya otoo hin taane kan maatii koo keessumaa immoo kan abbaa koodhaam. Kanaan kutaa 12 kufeen fedhii kiyyaan kolleejii barnoota fayyaa na barsiisuu danda'u heelzii ofiisarii galmaa'een barachuun eegaleem. Maatii koorraa adda baheen baatii 3tti abbaan koo beenyaa mana barnootaarraa bahe haati koo immoo hedduu dhukkubsachuu jalqabdeem. Yeroo beenyaa ba'an miindaan xiqqootu nama gahaa mitiire darbitee haati kiyyas hojii dhaabde rakkinni guddaan bakakkaa fakkaatu takkaati maatii kiyyarra bu'eem. Bitaa natti galeem. Abbaan kiyya maallaqa miindaadhaan argatu hunda anaaf erga yoon jedhe na amantu hunda isaanaaf ergaam. Waan tokko otoo of biratti nambifatiin saantima ishee faana akkaawuntii koorratti dabarsaam. Kanaan ofii qananii'een uffanni gaarii kopheen gaariin naaf bitamee nan godhadheem. Beenyaa isaa guutuu naaf erga mitiire ofii immoo maaliin jiraatu yeroo boqochuu gadi taa'ee jiraachuu qabutti abbaan koo haati manaa isaallee waan dhukkubsatteef mana gaaraajii konkolaataa tokko keessa waardiyaa ta'ee hojii dhaabee baatii 5 yeroon guunne keessatti halkan qorra keessa sanuu biyyi keenyi baay'ee qorra hojjechuu eegaleem. Ofii yeroo hundaa qufaan utaalloon irraan dhibu dhiisii yeroon jedhu tolinaan hin jedhu qoricha yoon kennuufis ani qoricha ammayyaa kana hin fudhu waanuma mana keessaa waan aan fayyadama malee jechuun dhukkuba asmii saayinesiitiin waadamaa waardiyyummaa haga waggaa 5 abbaan koo hojjeteem. Miindaa waardiyyummaarraa argatuun mana keessa miindaa hojiirraa argatuun beenyaa isaa immoo anaaf ergaa anis qusadheen gatii barnoota koo kanfalachaa mana kiraayii nyaata kiyya maallaqa kanaan of danda'a. Barnoota waggaa 4ttiin xumuru ture waggaa 5tti xumureen baradheen eebbifameem. Ammallee kolleejjii seeneen qabxii guddaa akka barattoota hundaatiin galmeessiseem. Mana barumsaa keessatti barsiisonni kiyya barattoonni hundumtuu kabajaa fi ilaalcha guddaa naaf qabu. Sababiin isaa immoo seemistera jalqabaa yeroo jalqabaatiif akka mana barumsichaatti HRG 7 barnoota hundumaatiin fiduun qabxii 4 galmeessiseen gara seemistera lammaffaatti darbeem. Barnoota hundumaayyuu 90 ol fideem. Kanaan badhaafameen suuraan kiyyallee mana barnootaa keenyaa keessatti maxxanfamee akka barataa addaati ilaalameen barataan tureem. Haa ta'uutii garuu dubartii yoo taate qorumsi karaa kam akkasitti dhufu hin beekamu. Waggaa 3ffaa xumurree gannas waan barannuuf ganna hospitaala keessatti piraaktisii yookiin immoo appaarentii yaaliidhaaf baana tureem. Barattoonni daree kiyyaa waliigalaan 49 torbeetti hospitaala kan bullu barattoota 7 taanee dabareedhaanii torba taanee torbeetti wal jijjiiraa hospitaala keessa bullaa. Qabxiin kan hospitaala keessatti hojjennullee barsiisonni keenyii fi doktoroonni hospitaalaa hinnuuf qabu. Sanarratti illee xiyyeeffatamee hojjechuu halkan guyyaa otoo hin jedhiin ganama bariikseenee hanga deebi'ee bari'uti dhukkubsattoota irra deemaa doktoroonni yeroo dhufan hordofaa waan isaan nun jedhan gochaa ofii keenyas yaalaa yaada mataa keenyaa kennaa bariisisnaam. Maarree mana hojii tokko sa'aatii 24 yeroo jedhame boqonnaan xiqqoollee ni jira mitiire. Akkanuma doktorri dhufee naannoo 6:00tti kaanee dhukkubsattoota irra naannofnee dadhabnee hiriyoota koo 3 waliin bakka boqonnaa yookiin immoo ciisichaa barattoota daree keenyaaf qofa kenname firaashii 3 bakka jirurra deemnee teenyeem. Hiriyoota 3 waliin teenye keessaa lamni dhiiraaf durba jaalalleewwaniim. Akka mana barumsaa keenyaati ni beekamu. Maarree bakka akkasii namoota akkanaaf mijataadha mitiire. Hojiirraa akkuma deebinetti firaashii kanarra taa'anii fiilmii saalqunnamtii waliin ilaaluu jalqabanii. Anaanis yoo barbaade kottu ilaali yoo jibbite immoo dhiisinaan jedhanii. Waan akkanaa ofiif guyyaa tokkollee moobaayilii korra kaa'een hin beeku nan ifadhasiim. Haa ta'uutii garuu guyyaa kana maal akkana tuqe hin beeku naannoo daqiiqaa 5f fiilmii kana isaan waliin ilaaleem.
Ergan ilaalee booda miira kiyya na dadammaqsuu jalqabee jennaan hin barbaadu jedheen kanan taa'aa ture uffata qorraa kiyya fudheen ofitti xaxeen nan ciisee. Makmaaksa ciisuun rafuu miti jedhu ni beektu mitire dugdaan hin gadi ciise malee yaadni koo kanan ijaan ilaalee irra deebi'ee yaadaa jira. Homaa hirribnis ija kootti dhufuu didee inumaa miirri kiyya sila na jalqabe baay'ee ol ka'uun jeeqamuun eegalee. Ani yaada sana keessa halkan guutuu wixxifachaa turus wantan halkan kana ta'e garuu anumtuu ganama barii ofirratti hin baree. Hiriyaa dhiiraa kan jedhamu bara jireenya koo keessatti takkaafuu qabadheen hin beeku. Dhiirrin bifa kanaan waa'ee jaalalaasaa ta'e waa'ee wal qunnamtii waliin haasa'uu hin jiru. Halkan ergan fiilmii kana ilaalee booda ifaan dhaamaa ture numa waliin piraaktisii kan ba'e dargaggeessi tokko na hammatee uffanni kiyya narraa ba'ee yeroon waliin ciisu ganama bariin argee innillee akkanuma uffanni isaa irraa baheera. Maalidha yeroon jedhu homaa natti deebisee miti kan natti galagalee na hammate jedhe natti dubbata. Ani moo yeroon jedhiinu lakki na loluu kee dura duubatti deebi'ee galgala of yaadadhu akkasi gochaa ture jedhe naaf deebise. Barattoota daree keessaa jecha akkanaa namni natti dubbate yeroo jalqabaaf dargaggeessa kana. Duubatti deebi'een wanta galgala ture yeroon yaadu fiilmii sana ergan ilaalee booda akkan fiilmii sana ilaalaa turetti yaadaan qaama dhiiraa tuttuqaan buleera. Haga bari'utis yaadni kun nan gadhiisne. Haa ta'utii garuu sana keessatti maal akkan godhe maal akkan dubbadhe hin beeku. Dargaggeessi kun na waliin ciisee kabaja kiyyallee narraa fudhateera. Kabaja kiyya erga narraa fudhatees si'a hedduu natti deddeebi'uun dhiigni akka malee narra dhangala'ee uffata qorraa kiyya baay'ee jiiseera. Kanaan uffata kiyya qorraa kiyya feestaalii keessa godhe uffata gara biraan fidadhe jijjiirradheen gara manan kireeffadhee jiraadhuutiin galee hirqinfadheen gadi jedheen boo'ee dhamaatiin haadhaaf abbaa koo natti dhaga'ame. Isaan har'a bor mucaan keenyi nuuf eebbifamti bakka gaarii keessi jedha yaadu ani garuu daqiiqaa 5 fiilmii ilaaleef halkan guutuu akkan taane ta'aa buleen kabaja kiyyallee abee bulee. Dogongora ijji kiyya daqiiqaa 5 ilaalteen wantin bara jireenya koo guutuu akka kabajaatti kaawwadhe gaa'ela boodeen jireenya akkanaa keessan seena jedheen eeggachaa ture kunoo bifa kanaan hin dhabee. Sanaan booddee garuu ija gurbaa kanaas deebiseen ilaallee maqaa isaas hin dhoofne maqaa koos hin dhayinin jedhe garee sana keessaas battaluman of jijjiiree. Kanaan barnoonni kiyya itti fufee kanan baradhe fayyaadha mitire marsaan laguu kiyya ta'anu ni dhaabate. Kun immoo naasuu gara biraa natti ta'ee bakkan dhaqu lafan seenuu wallaalee. Yaa Rabbii dubartiinoo si'a meeqa dhiira waliin ciistee otoon ulfaa'in haftii kan koo maaliif akkana ta'ee moo ulfa kana ofirraa baaseen akkan si waliin walitti bu'uuf barbaade jedheen baay'ee rabbitti guungumee. Bara kanas amala dhabeen waaqa waliinis walitti bu'ee. Ati dafqa ifaaja maatii koo kan koo ilaalaan jirtu reyoonni koo yeroo rafan anirriban qabu qabxii kana eegsifachuuf bu'aa bayyaan hin arge ni argitaa hundumtuu gargaarsa keen ta'us haa ta'uutii garuu har'arra ga'een maaliif kana na gootaa jedheen itti boo'ee. Baatii lammaffaas akkanuma marsaan laguun koo dhufu didee meeshaa ulfa laalchistu biteen baatii sadaffaa irratti yeroon ilaalu dhuguma guutummaa guutuutti ulfaa'eera. Ammagaa kanaan boodee maal gochuun qabaa? Barattoonni daree kiyyaa otoo narratti baranii natti kolfu. Edaa kanumaa fi nama dubartii amala qabdi jennutu ulfaa'ee naan jedhu jedheen nan qaana'ee barnoota akkanatiin qabadheen qabxii gaarii eegsisadhee dhufe wantan godhu bitaanatti galee. Daa'ima kana dahuu fi dhiisuun ofirraa baasuu fi guddisuun dubbii jechaaf salphaa gochaan immoo ulfaataa ta'ee natti argame. Dhumarratti ofirraa baasuuf nan murteesse. Kun jireenya koo qofa otoo hin taane kan maatii koo duubatti deebisa ni miidhan jedhee. Kanaanis mana yaalaa dhuunfaa tokko ofirraa baasuuf nan deeme. Akka tasaa ta'ee yaaltuun dubartiidha. Maaliif ofirraa baastaa? Abbaa isaa waliin walitti buuteeti moo jettee na gaafatti. Anis lakii hariiroo jaalalaas waliin hin qabnu haalan taaneen kan uumamedha jedheen deebiseefi. Kanaan dubartiin kunis
kan rabbi gadameessa keessa kaa'e haalan taaneen kan uumame akkamitti jetaa daa'imni bar kan uumame waan ati waliin ciistuuf miti waan rabbi firii godhachuu barbaaduu fi akkanan jedheeni jettee naaf deebiste. Anis mee haa ta'ume dhiphinan keessan jiru anatu beeka keessa kootti jedheen akka isheen narraa baasistu ammas hin gaafadhe. Kanaan yaaltuun kun ani yoon sirraa baase maallaqatti nargadhaa ati garuu bara jireenya kee guutuu daa'ima kanatti boohaaftaa jettee naaf deebiste. Anis maallaqa argatte taanaan gorsa kee dhiistee maal ta'a narraa baastaree jedhee yeroon deebisu yaa obboleetii koo haala ammati natti dubbatteen ati barattuu cimtuudha bor of jiraachisuun dadhabdu. Daa'ima kana yoo deesse gaa'elati barbaadduun heerumuu maatii kee gammachiisuun sitti ulfaata ta'a malee daa'imi kee garuu guddifachuun dadhabdu. Haati yoo deesse daandiirra ciistee beeloftee jiraatee daa'ima keessiif guddisuu dandeessi jettee naaf deebiste. Kanaan xiqqoo qalbiin koo tuqame yaanni kiyyas lamatti hirame. Kanaan akkana naan jette ani sirraa baasuuf maallaqayyuu sirraan fudhu haa ta'uutii garuu itti yaadiitii gaafa murteessite boris haa ta'u yeroo biraa koottuu natti himi waan rakkatte immoo na gaafadhu jettee dubartiin kun naaf deebiste. Anis gara mana kootiin galee hanguma ulfi koo jabaachaa dhufe dadhabbii dhukkubbiin natti dhaga'amaa dhufe deebi'een dubartii kanaan baasuu kan jedhu dhiiseeraa haa ta'uutii garuu na dhukkubaa jira magaala kana keessaa firan icciitii koo kana ittaasa'u immoo hin qabu bifa kanaan barnoonnis natti ulfaataa jedhee yeroon deebisuu fi mooraan ani kireeffadhee jiraadhu keessa kutaan tokko kan kireeffamu ni jira anillee qofaa kiyya waan hin galuuf koottu ollaa kiyya galee yoo dadhabde gatii kiraa sin gargaara naan jette. Anis manan waggaa 3 ol keessa jiraadhe dhiiseen gara isheen naan jette galuun mooraa tokko keessa waliin jiraachuun eegalee ofii isheen heerumtee waggaa 7 gaa'ela keessa turte daa'ima dhabdee dubartii baatedha. Rakkoon daa'ima dhabuu ishee immoo akkuma kiyyaa yeroo barattu daa'imni jaalallee isheerraa garaa tafee otoo inni naaf dahi nuuf dahi barnoota booddee nu guddifanna jedhee kadhatuuni kaayyoo koo jettee daa'ima ofirraa baastee lamaan isaaniiyyuu gaa'elatti erga seenanii booddee garuu daa'ima argachuu dinnaan durayyuu otoon si kadhadhu diddeeti jechuun ishee dhiisee abbaa manaa deemedha. Seenaa isheellee nattaasofte barri suni baay'eema tokko natti ulfaate. Baatii 7 yeroon ga'u sanuu eebba jala mana barnootaa deemuu nan dadhabe na dhukkuba waan hundumtuu bitaa natti galee. Maatiin koo eebba kiyyaaf maallaqa barbaachisu walitti naaf qabu haa ta'uutii garuu yeroo eebbaa ani barnoota qorannoo yookiin immoo riisarchii xumuruu dadhabeen addaan kute. Eebbi kiyyas ni hafe baatii eebba kiyyaa daa'ima godhadheen maatii kiyyaanis barana hin eebbifamu natti ulfaateera jechuun amansiiseen daa'ima koon dahee koottu yeroo isaan naan jedhanis dideen asuma magaalaan baradhu keessa nan ture. Haalli mirrin keessa ture baay'ee ulfaataadha. Otuu dubartiin kun nama diin jirtu ta'ee ofii kiyyas daa'ima kiyyas nan ajjeesaa keessumaa xiinsammuu maatiin keenyattiin tuqaman baay'ee na gaddisiisaa. Dhumarratti waggaan haaraa galee daa'ima koo da'een baatii 5 yeroo guutuu abbaan kiyya naaf bilbilee yaa mucaa koo akkan si jaalladhu akkan si amanu akkan si abdadhu otoo beektuu yeroo amma kana guutuu ija koorraa maaf fagaate ani dhukkubsataadha haati kees dhukkubsattuudha kana gidduutti lamaan keenya keessaa tokko ijaan otoo argiin ijaan otoo si arguu barbaadnu otoo dhabnee bara jireenya kee guutuu maal of jetaa of hin taajjabdu koottu gaarummaanis rakkoonis sirraa gahu rakkina kee waliin koottu an abbaan kee sin dadhabu sin jibbu jedhee natti dubbate. Kanaan hiriyaa kiyya kana dubartii akkan dahuuf dhiibbaa narra gooteen maalin godhaa abbaan koo akkana naan jedhee anis baay'ee isa yaadeeraa ija isaatti mul'achuun garuu natti ulfaataa jedheen gaafadheen. Kanaan isheenis dhaqi si'a arrabsani wanta isaanitti dhagahame haa dubbatani ija isaanii argii dhalakka godhatte barnoota keerree akka addaan kutte bara dhufu akka xumurtu ittimi garaa haa kutatani waa'ee keetii yoona baay'ee dhiphataniiru jettee natti himte. Anis konkolaataa yaabadheen digirii qabattee dhufti jedhanii kan na eegan daa'ima baatii 5 qabadheen maatii koo bira dhaqee haati koo ni ciisti ture abbaan koo nyaata dalagaa jira irraan hin bahee na argee ni nahee. Akkuma na argeenis yaa mucaa koo eebba galata dhala godhatteeti nan balleesse jettee ija koo duraa baqatee an abbaan kee bare kanatti nan gammadaa maalis yeroonsaa kan gahe jireenya kee irratti dhiibbaa kan qabu ta'uu beekus ani garuu ati dhala argachuu keetti baay'een sitti gammadaa akaakayyuu na gootee daa'ima ijaan argu akkan barbaadu si malee akkan qabne yaaliin akkan dhabe ni beekta miti
jedhe abbaan koo natti dheekkama na lola jedheen kan hin eege gammachuudhaan natti fudhate. Haati kiyyas otoon ani hin du'iin kana arguu kooti galata kee yaa Waaqayyo maalisaa ta'u rakkoo toon sin qunnamiin yeroo amma kana nurraa katiin fagaanne ni beeknaa jedhanii na jajjabeessanii. Daa'ima kiyyas narraa fuudhanii haati koo jilgeenfadheen iyyuu si guddisanaan jechuun gara mana barnootaa kooti deebisanii na erganii. Haadha koo dhukkubsattuuti daa'ima baatii 5 kenneen barnoota kootti hin deebi'ee. Maatiin kiyya bifa kanaan natti araaramuu isaaniiti baay'een gammadee. Mooraaliidhaan barnoota qorannoo koo fi saabjektii barnootaa otoon xumureen hin hafe xumureen qabxii waliigalaadhaan kan barattoota baachii lamaan tokkoffaa baheen meedaaliyaa 2 akka dubartootaatti warqee waancaa tokko immoo akka mana barumsaatti mo'adheen eebbifame. Kanaan dubartiin daa'ima kiyya akka ani hin baasisne na taasiste. Yoo mana barumsaa kanatti hafisiin jedhanillee hin hafiini ati bakka barbaadde hospitaala feetee kan dhuunfaas kan mootummaas qabxii kanaan galuu dandeessa waan ta'eef magaala deemiitii barbaadadhu hamman danda'anis sin gargaaraa ati hojii qabachuuf yeroo dheeraan sittiin fudhatu naan jedhee maallaqa naaf kennuun torbee 2 qofa ergan taa'ee booda gara magaalaa Finfinneetti na gaggeessite. Finfinne immoo obboleettiin ishee jirti ishee bira taa'een baatii 2 hojii barbaadachuuf nan eegadhe. Akka tasaa ta'ee baatii 2 sana keessatti naannoo 4 bakka ani barbaaduutii beeksisni bahee ture arfanuu qorameen arfansaayyuu darbeen haa ta'uutii garuu kana ni filadhe. Hospitaala haaraa reefuma kilinika guddaarraa gara hospitaalaatti kan jijjiirame ispeeshaalistoota biyya hambaallee kan qabu abbaan hospitaala kanaa immoo biyya Ameerikaa keessa kan hojjetu ilmi isaa doktarii ta'ee biyya Ameerikaatti baratee innillee ispeeshaalistii ta'ee hospitaala kana akka hoogganuuf abbaa isaatiin kan ergame filadheen hojjechuu jalqabe. Hojjettoota muuxannoo qaban of keessaas ni qaba. Haa ta'uutii garuu hoogganaan hospitaala kanaa akkuma nani hospitaala isaanii filadheetti bakka gaarii naaf kennee qabxii qabdanaan jechuun mindaa kiyyas ulaagaa tokko malee naaf fooyyessee hojjechuun jalqabe. Kanaanis yeroo hedduu riippoortii kanan dhiyeessu gara isaati waan na ta'eef walitti dhufeenyi keenyi jabaachaa dhufe. Baay'ee bareedaadha. Jireenya qananiitti guddate. Umrii isaa waggaa 14tti gara biyya Ameerikaa deemuun barnoota isaallee achitti xumuree dhufe. Amala qaba nama simbo'adaa qabudha. Anaan silaa kan duubatti na deebisu daa'ima qabaachuu kiyyadha mitiire dubbii keessa waa'ee kiyya sitti hime innis ni fudhatee jaalalas waliin eegallee. Hospitaala sanatti qacarameen waggaa 2 booda anaa fi hoogganaan hospitaala kanaa haadha manaaf abbaa manaa waliin taane. Haati kiyyallee dhukkubsattuu turte mitiire hospitaala kanatti wal'aanamtee fayyite. Abbaan kiyyas akkanuma bakka jiran irraa ofitti fudheen mana kireessee fi daa'ima koo qabatanii jiraachaa jiru. Anis abbaa manaa koof daa'ima gara biraallee horadheen jiraachaan jira. Qorumsi guddaan jireenya koo irratti dhaqqabus haa ta'uutii garuu namni bakka ani waaqa gaddisiisuuf ka'uti naaf argame jireenya koo kufaatii irraa oolchee lubbootoon balleessiin daa'ima maal fakkaatu otoon gatiin hafeen gammachuu guutuudhaan har'a mana koo keessa jiraachaan jira. Waaqni kan nuuf qopheesse ifaajni bara jireenya keenyaa karaa kam dhufee harka keenya akka galu nuti beekuu hin dandeenyu. Haa ta'uutii garuu qorumsa nu mudateef deebii sirriin gargaaramnee jala yoo baane bakka Waaqayyo nuuf kaa'e sanaan ni keenyaan yaadan qabu. Dubartiin kaleessa ulfa kiyya narraa baasuu didee har'a hospitaala abbaa manaa koo keessa bakka gaarii galtee yeroo barbaadde hojjechaa yeroo barbaadde dhiisaa hojjechaa nu waliin jiraachaa jirti. Heerumtee ta'uu baatus rabbi kennee fi isheenis daa'ima godhateetti. Balleessaa ofii balleessiteen gorsa anaan immoo gorsiteen rabbi deebisee isheettis araaramee akkamitiin akka godhee akkatti rabbi nama fayyisu beekuun ulfaataadha. Ana obboleettii keessan magaalaa Finfinnee irraatii ulfaadhaa nagayaatii galatoomaa. Yuyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii keenya nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jecha guyyaa irraallee seenaa obboleettii keenya tokko isiniif dubbiseen hin ka'a. Akka isin irraa barattaniif hubannoo cimaa ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Obboleettii keenya seenaa kee barsiisoo kana nuuf erguu keetiif guddaa galatoomi jecha kabajamtootaaf hordoftoonni qophii keenya yaada isinitti dhagahame komentii jalatti qoodaafii jecha qophiin guyyaa irraaf isiniif qabadheen dhiyaadhe kanuma fakkaatti. Hedduun keessan maaf badee gidduu kana jettanii
nagaafachuun keessaniin oolu. Dhimmi dhuunfaa kiyya xiqqoo biizii waan nan godheef isin jalaan badee hangan danda'etti garuu qopheesseen dhiyeessuuf nan yaalaa. Gaafan dhimmicha xumure immoo isin beeksiseen haalaan qophii kana nan hojjedha jecha laayik, sheerii fi sabskiraayib gochuu keessaniin ni jajjabeessaa. Hanga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif ulfaadhaa galatoomaa jecha qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani Gammachiis Tashoomeeti. Qophii seenaa barsiisoo gara biraatiin haga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii horaa bulaa.